Ashama arkafune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti naada qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya gocha garjabummaa biltsiginnaan guyyoota tokkoo fi lama dura nurratti raawwatte keessayyuu uummata Oromoo onnee madeessite irratti akkuma isin beektan namuu miiroo fi ibsatee ture. Haa ta'utii gochi sun kataame Booranatti dargaggoo Oromoo lamarratti mana hidhaa keessaa baafamanii guyyaa adiin rasaasaan dacheetti dabalsiisan jechuudha. Wobon gonni abdiin sabaa garuu oolee osoo hin bulle gumaa qeerroo keenyaa baasuuf falmee ibidda konkolaataa isaaniitti qabsiisee jira jechuudha. Kana jechuun konkolaataan sun konkolaataa waraanaati. Waraana humna addaa poolisii Oromiyaa isee jedhamtu kadhattuuwwan san jechuudha. Gumaa isaanii baasan jechuun hin danda'ama. Haa ta'utii gumaan dhiigalmaan Oromoo waan xiqqoo tanaan osoo hin taane kan bahu sirni kun badee barbadaa'ee yoo sirni Oromoon barbaadu aangootti dhufeedha jechuudha. Wanti baay'ee si gaddisiisu tokko sa'aatii uummanni Booranaa beela dheebuun dararamaa jiru kanatti mootummaan saba nagayaa hidhaa keessaa gadi baasee nama harka mootummaa jiru harka isaanii jiru rasaasan lafatti balleessuun kun Oromoo hiddaan balleessuuf Oromoo jiilchuuf waan taasifameedha jechuudha. Xiqqaa guddaan keenya boo'ee dadhabe. Sirni kun wanti ni nungoon hin jiru jechuudha. Waan kaleessa mootummoonni abbaa irree nurratti taasisaa turan har'a qaaman nurratti taasisaa jiran. Haa ta'utii goboon galatooma ulfaadhaa saba kanaaf hanga dandeessaniin garaa isaanii qabbaneessuudhaaf gumaa isaanii baasuudhaaf tattaaffii isin gootan baay'ee guddaadha. Baay'ee galatooma. Godina Gujiitti jechuudha tarkaanfii saniin sababeeffamee humna addaa waraana mootummaa konkolaataa ittiin deemu irraa buufamee konkolaataa daaraa daakuu afanii jiran jechuudha. Kun waan injifannoo guddaadha. Qeerroon tokko du'ee biltsiginnaa yookaan warri gabroonfattootaa kun daaraa ta'uu qabaa jechuudha. Woboon gumaa keenya ajaa'ibatti baasaa jira. Abdii qabnaa ammallee akka kana caalaa nurraa baasan. Kana qofa miti duguuggaa shanyii Wallagga irratti taasifame. Keessayyuu humna addaa poolisii Oromiyaatii fi Amaarri wal ta'uudhaan daangaa sababeeffattee ummata Wallaggaa jenosaayidii irratti awwajanii namoota hedduu lafarra duguugaa jiran jechuudha. Abiyyi akka nama hojii gaarii hojjetu as Arsii keessaa fi Shawaa keessa deeme qamadii namaa keessa dhaabatee suuraa ka'aa jechuudha. Guyyaa irraa akkuma isin argitan Arsii deeme qamadii keessa suuraa ka'ee Shawaa deeme boqqoolloo qamadii kana keessatti suuraa ka'ee misooma keessa jirraa jedha. Misoomni asiin uummata xaragan asiin midhaan namaa keessa dhaabatanii suuraa ka'an misooma maalitti? Barsee ajaa'ibaa. Uummanni Booranaa asii bishaan dhabee dheebuudhaan beelan horiin isaanii hanga amma horiin 4,000 ol 5,000 ol sababa dheebutiif sababa nyaatu dhabeef du'aa jiru. Kanaaf kan birmanne bakka misoomaa qofa dhayxee Arsii keessa Shawaa keessa suuraa kaatee sabni keenya misoomarra jira jechuun hin qaanfattu. Na dhibaa baran sirni kun takka nu balleessa. Walumaa galatti baduu Oromoo barbaada namni kun dhugaa rabbi dubbachuuf aangoo qofaa miti. Dura aangoo jenneemi gaafa amma qaqqabnee ilaallu kaayyoon isaa Oromoo balleessuu fakkaatayyu inumaayyuu. Maaliif saba kana argaa jira. Asiin xaragaa ka jiru hanqatee asiin ummanni beelaf dheebulleen adabamaa jira jechuudha. Hundumaafiyyuu wanti godhamu hin jiru. Wanti isinirraa eegamu saba kana woboo bira dhaabbadhaa. Lammaffaa immoo gargaarsa saba kanaa jabaadhatiniin beelaf dheebuu kana keessaa baasaa isiniin jedhaa. Kanuman isiniif dhaamu barbaadaan akka ilma Oromoo tokkotti wanta har'a jirurraa immoo ijoo oduu dubbii yookaan ijoo oduu guyyaa har'aa OMN irraa viidiyoo fudhadhe tokko qaba. Viidiyoo kana dhageeffattanii waan haaraa achirraa hin hubattan jedhee yaada. Bal'ina isaa immoo galgala irratti kan isin biraan geennu ta'a. Viidiyoo kana hordofaa isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Rabbii uummata Oromoo bira haa dhaabbatu. Viidiyoo kana hordofaa. Dulli bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromiyaa irratti labsame aanaalee kan biraatti babal'achaa jira jedhame. Humni milishaa Amaaraa fi Faannoo daangaa Oromiyaa godina Wallagga Baharraan jiru cabsanii seenuun ajjeecha fi saamicha raawwataniin ammas magaalaa Luugoo jedhamu keessatti nama 21 ajjeesuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Guyyoota muraasa dura qaamoleen hidhatan milishaa Amaaraa fi Faannoon daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiraamuu magaalaa Haroo keessatti lubbuu namoota 22 olii galaafachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ana kiiramutti milishoonni amaaraa gandoo sadii keessatti alaabaa amaaraa dhaabbachuu isaanii jiraattonni gandichaa OMN himan. Jiraatan ana kiiramu OMN dubbisem lollee milishoonni amaaraa qonnaan bultoota Oromoo irratti banan jabaatee itti fufuun hanga ammaatti gandoota garaagaraa irraa namoonni buqqaa jiraachuu fi milishoonni amaaraa ganda sadii ol keessatti alaabaa ofii dhaabbachuu himam. Ana kiiramu ganda lalistuu Sombo ganda caffee soorumaa fi caffee jireenyaa jedhaman dabalatee magaalaan haroo guutummaan guututti weerartoota amaaraatiin to'atamuun alaabaan naannoo amaaraa dhaabbachuusaa akkasumas immoo maqaa haroo jedhu baarjarraa haquun Addis Alam jechuun geeddaranii barreessuu isaanii jiraatan kiiramurra OMN dubbise himee jira. Kaboromia wallo ana daawwee haarawaa ona urane salaamaa iddoo hadhoo waldaa jedhamu keessatti milishoonni naannoo amaaraa fi poolisoonni idileen ergama diinummaa Oromoo qaban qonnaan bultoota Oromoo irratti reebicha cimaa raawwatan. Namoota hojii idilee isaanii malee maalummaa siyaasaa fi hiikkaa siyaasaa hin beekne qaama waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu jechuun haala suukanneessan dararaa kan oolan ta'uu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himaniiru. Namoota humna hidhattoota milishaa fi poolisii godinichaatiin reebicha marratti raawwatame maqaan isaanii nu dhaqqabeera. Umar Dale, Muhammad Ali Warraq fi Umar Qallacha kanneen jedhamanidha. Godina Arsiyaanaa Sudeetti maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jedhuun yeroo dheeraaf mana hidhaa kan ture dargaggoo Jibriil Haaji Manzaa irratti ragaan sobaa qindeeffamaa jiraachuu namoonni dhimmicha keessa beekan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Ragaan dargaggoon kun waraana bilisummaa Oromoo biltiginnaan shanee jettee waamtuun wal quba qabaachuu isaa mul'isu erga dhabamee booda wiixata dhufu poolisoota idilee magaalaa Kullaa keessa jiraatan lamaa fi milishaa tokko sobaan ragaa irratti baasisuuf qophaa'aa akka jiran keessa beektonni dubbatan. Maqaan poolisoota lamaanii gosa Mulaatuu Hambassee Ziwaargee yoo ta'an Sayyidaa Muhammad immoo milishaa gandaati. Haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate uummata Oromoo fi Gumuz irratti raawwachuuf fannoon amaaraa qophii ta'uu akeekan. Fannoon amaaraa leenjii loltummaa kibbaa Ajfaraa laalle balaachim erga fudhatanii booda sirna eebba isaanii irratti kaayyoo leenjii fudhataniif yoo ibsan uummata Oromoo fi Gumuz fixuuf akka ta'e ifatti labsan. Sirna eebba kana irratti faannoo jidduu inni tokko hidhataan kamuu amaara tokko yoo ajjeese Gumuz 100 ajjeefnam. Gobboon amaaraa tokko yoo ajjeese Oromoo 100 ajjeefna jechuun dhaadata. Dinagdee Itoophiyaa waggootatti aananiif tilmaamuu akka hin dandeenyeem dhaabbanni mallaqa addunyaa ibseem. Dhaabbanni mallaqa addunyaa guddina oomisha biyya keessaa waliigalaa Gross Domestic Product Itoophiyaa bara 2022 hanga 2026 tilmaamuun rakkisaadha jedheem. Dinagdeen Itoophiyaa sababa waraanaatiin rakkoon guddaa waan mudateef tilmaamuun rakkisaa ta'uu kan eereem. Dhaabbatichi biyyoota akka Eertiriyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaan, Jibuutii, Keeniyaa fi Somaaliyaa guddina dinagdee isaanii tilmaamee jira. Urga Ibraatiin ilmaan Oromoo baqattummaan biyya Jibuutii keessa jiraatan dararaan qaamota mootummaa biyyattiitiin nurra gahaa jiru hammaatee jira jedhan guyyaa kaleessaa onkololeessa 13 ilmaan Oromoo lakkoofsan 150 ol ta'an magaalaa Jibuutii iddoo Kaartiyaa fi Baalaastiraamboo jedhamu jiraatan sababa tokko malee humnoota tika biyyattiitiin qabamanii mana hidhaa Naggaad jedhamutti darbatamanii jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Gama biraatiin dhalattoonni Oromoo kanaan dura gaafa lolli Somaalee fi Affaar gidduutti ta'e gama Affaar gurtanii Somaaleen loltan jechuun mootummaan shiraan hidhee ture. Ji'a sadii erga hidhanii murteen dabaa hidhaa waggaa tokko hanga waggaa 15tti murteeffamu dhalataan Oromoo magaalaa Jibuutii irraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himee jira.